keenyaatti tokko qaba nama obsa qabuutu laateetti dhaqqaba. Ni nama okee ta'uun miidhama yaada taayitaan gamtooma nafa surgiin tokkooma jiruun waldaan ni yaama waliima waliyaama waliidhama. Tiraanispoortii malee mul'is gadaadhaa katabadhu mul'is gadaadhaa nama tiraanispoortii malee Jabuutiirraa hamma Eertiraarraa karaa Affariin hamma impaayera Itoophiyaa kana miilaan deemee qaxxaamuree qabsaa'otaa fi qabsoo walitti hidhaadhaa turee jechuudha mul'is gadaa. Bakka hundatti maqaan isaan kaafamu. Qabsoo irratti wareegaman Soomaaliyaa keessatti wareegame toftaa inni itti wareegame sanillee namoonni tuttuqan. Lakkee mul'is gadaan hin hidhamne. Wanni Magdishoo keessatti isa sani. Shantam shubbisaa isa keessa jira qabsoo sana. Bifuma walii galaatitti asii illee fuudhee jalgalaa isaa dilboodhaa maqaatti moggaasee Soomaaliyaa keessatti lubbuu isaanii baraaruu kan danda'e mul'is gadaatii jechuudha. Mul'is gadaa kana bakka iyyuuttuun kaasan kana qofaa miti. Buriisoo boruudhaatu amma seenaa keessaa hafaadhaa jira. Warra soolee jedhanii kashanyiidhaatti lafarraa ceetiitu jira. Hambisaa soolee, dahoo soolee, soolee mataasaa warra shanyiidhaan itti lafarraa ceetiitu jira jechuudha. Teessoon isaanii eellaa bakka jedhaniin aanaa malkaa bal'oo keessaa. Kana malee warra Yusuf Sheekh Doon jedhanii warra Sheekh Doon kashanyiidhaatti lafarraa ce'ee jira qabsoo tana keessatti. Wanni kun hafuun qabu seenaadha. Tanaaf ABO'n gara birootitti bu'uurfamuu dadhabee eega ganna 5 Soomaaliyaa keessatti hidhaman booda akka taaniifuu taanii hulluuqanii mi'a hidhannoo harkatanillee irraa hurgufattee mootummaan Soomaalii irraa fudhattee qawwee hanga harkatan ammas bitatanii hulluuqanii biyya seenanii ABO uuman. ABO uumamte irratti mi'eessonii fi icaatoggaa diigaman gad dhufanii seenan malee ABO'n isaan dura bu'uurfamtee jechuudha. Caasaa jaarmee siyaasaadhaatiin elemoo qilxuutii fi hundee dura namni humna kiyyoonfattuu Habashaa irratti xiyyiitii dhukaasee ajjeese hin jiru jechuudha caasaa jaarmayaatiin. Tuni seenaadha. Akkasitti ABO'n kutaa Harargee uumame. Anilleen haan qabsoof gadaameessa jedhee wanni niin kaayefsanii jechuudha. Soban garaan fayyif afuufa madaan kensin dubbatan dhugaa dubbachuu dhugumaan sabaaf hirmachuu maalii ifumaa boonyachuu. Soban garaan fayyif afuufa madaan kensin dubbatan dhugaa dubbachuu heera durbulee hirmachuu maalii haanii kan fakkaatu. Gaarii dha asirratti barasan eeruun dandeenyu fakkeenyaaf kitaabotaan garaagaraa afaanota garaagaraatiin barreeffamee jiru dubbifna. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1964 keessa ABO'n magaalaa Finfinneetti ijaaramu nama barreessee jira. Namaan kitaaba isaa irraa dubbisee. Wanni kun maaliif akkuma asii jettee nutis dhaloonni ammaa kunis barreessuun dirqama keenya. Seenaa dhooysuun qabsoo uummata Oromoo dhooysuudha. Lammi Oromoo waliif buusu. Gargar fuudhu. Kutaadhaan. Kun gaafattis kaa'amuu qaba. Barri ABO'n itti ijaaramte kun akka seenaatti akka lakkoofsa Faranjiittis haa ta'u kaa'uu dandeenyu. Waan kana anarraa namni beekuu danda'u shantamiitiitu adda baasee kaa'uu danda'a qaamaan waan keessa jiruuf seenaa tana adeemsa seenaa kana faallaadhaan himuun gaariidhaa miti. Faallaan yoo hime immoo akkasina fakkaata jechuun yoo hime seenaa qabatamaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Tanaaf anarra caalaa 50 irraa waggoota akka yoo fuutan bu'uureeffama san keessa jira 50. Nama alaabaa tana sararee kaayee fi bifa waliigalaatitti faaruu alaabaadhaa dura kabaas 50 shubbisaadha jaali 50. Sanboota gaa dargiin kufee ABO'n hawwisoonis ijaaramte sochiin garaagaraa taasifamaa ture. Sanboota namoota dammeessu garaagaraa baasaadhaa turtan. Dhuga. Haloonis. Sanboota bilisummaa dhihoo galma barkumee Finfinnee irratti. Fandisheen sirbe. Yeroo sanboota arra dhagahuu keenya. Akkas dhuga. Lubbuu goota meeqaatiin dhuftee hin deebitu gabrummaa. Sirbootan juufee hamaa hawaa mataa hooyilee gaafuma san dhuga. Sirbootan hedduu jira warri gaafa san walliftanii. Haala adda ta'een
أباؤنا كذا بمتوت هاسفمي سنلي في أسين دوبا سنة رئيس كومي أواس كان جابي دوم دبرسا غاري دا نيدمني نتي هوسون عادة ما كمت هيدم جرجرتو بكا جانيتي dura diinni daannu mure hawwisoon taan gakkutte anaa fi jaalli kiyya tokko Bashir Dhaabii jaanii olafne hoggaa olafne nuti karaa jaajaati fuulachi xiyyeeffanne waraana faca'ee deemu bubu'aa faca'ee deemu haa diinni addaan mureen olii tanatti harkadhe anaa fi Bashir Dhaabii kun walitti jaarre booda Bashirilleen lakki ajaaja kana keessa turuun barbaadu an dhaabaan barbaada jeeti miilaan na biraa kute waraanaan ganama 21 qabanne wayyaanee tanarratti dhukaasa banaa turre nuti. Jaajuma keessatti boodammoo maallaqa waa xiqqoo haa harkanneetiitu jira kan namni nu gaterge gargaarsa dhaabaati maallaqa kana fudhanne namatti kanneen amma namni san du'ee jira wayyaanumaatu ajjeesalleedha ergamaa isaaniitiin nuti immoo nama abaa'oo deeggaru ta'een nu dhiyaate xiyyitii nu bitii jenneeti maallaqa waa xiqqootti kanneen rasaasa nu bitii jennee rasaasa kanaan isinii bitee kottaa fudhadhaa jeeti waraana marsee kaa'ee nu yaamee jechuudha. Nama nutti ergee nu yaame anaa fi mucaa tokko waliin dhayne hoggaa nuti dhayne warruma lafaa ka'ee ijji wadalaa boo duraanuu galaan deemaanii qabsoota dadhabeetiin ifadde ani magaalaa keessaan ture gala deemaa qawweteessan afaan gaddachaasaa jeeni akkasii afaan gaddachaasanii fuudhanii mana hidhaanu geessan dura harawaacattiin hidhame harawaaca hangaan taa'u taa'ee harawaacattis basaasa isaanii nu keessatti hidhanii wayyaaneen tun nu galaafattee jiran boo nu galaafatte an addaan hin muru abbaa takkaleen sodaatu sodaa sidiraan qabu najjeessanis dhimma ittiin qabu lafarraa nu gabaabsite lafarraa nu fittee nuus balleeysite umaan jaanan kunis har'a hidhameetu mana bira bulee gabbayee gabaasaasa akkasitti fuudhanii huursoon nu dabarsan huursootti hidhamne huursoo keessatti gaawaa hedduudhaan situ nurra ga'ee akkaataa ilmi namaa naman goone nu godhan achitti uleedhaan odoon ta'in uleedhaan natumayyoon jeeniin kijibe nyaata expired ta'e kan summaawe kan dhuubanii qooshaa godhanii biddeena godhanii kabuusulleen nadhoolleen teenyuma maqaa waggaa gubbaa katabanii fidan teenyuma irraa illee hojjettoota mindaa kafalamaaf nama 1,111 haa awwaalameen biraa bayan achi waggaa takkaa fi baatii torba tureetiin bahee nama 1,100 sababa dhibee garaatii fi dhibee adda addaatiin nama 1,111 hadu'een awwaalee bahee jechuudhaan nyaata kanaa fi tajaajila fayyaa dhabuu bishaan ammaas gaafa dargiidhaan naqamee dilas qulqulloomina hin qabu bakkitti qulqulleeffataniin manni qulqulleeffataa kunillee ajaawaadha achirraa waan nama qabuutiitu jira. Nuti ummata naannoo san qubatuutiitu nyaata akka nama ifiitiif fidanitti nuu fidaadhaa san nyaannee jalaa baane malee silaa numa dhumna ture jechuudha. Akkasitti bira dabarsanis. Achi booda huursoonis baatanii deebitanii sirbama tokko hojjetanii turanii sirba tokkollee albama dur remix gootanii haareetti ni yaadadha gaafa san bara 1988 akka lakkoofsa Itoophiyaatti haala walakkaa tana waan tureef akkaataa hara Keeniyaa dabartanis waan gabaabaa tokko hafnee waa'ee Keeniyaa sun naqachuu gaariidha. Amma seenaa waan taatee maatii miti zabara. Maal seeta hoggaa achi huursoo baanu maatii sheekaatii wajjini baandii takka jaar baandii takka waliin sosso'aa turre anis ijoollee tiyya jiraachisuu fi barsiifachuudhaaf inninis warra isaa jiraachisuudhaaf baandii tana kanuma laayisansii dhagayaa nuu kannani booda bakka nuti agarsiifnutti sirbiniin agarsiisu sirbuma duraanii waan ta'eef hayyee ammaas ummata nurra kakaasu jiran jedhanii laayisansii fudhatan maadii harka maadiin biyya tana jiraachuu hin dandeenyu jee Kiiniyaa kutee Kiiniyaa hoggaa dhaqu koominitiin Oromoodhaa aadam dhiiftee maa dhuftaa ati nagayaanii carraaqachaadhaa jirtaa aadam dhiiftee maa dhuftaa jedhanii komiirra dhiyeessanii aadam taatu mana kiyyaa hunda bumuu ammaa yaamee dubbisa jee ijoollee natti erganii mana isaan na yaamanii innummaan achii bilbilee na dubbise
Bookkanaa biyya san keessa jiraachuu hin dandeenyu haa baanuu jee tole marabbaan jeen. Akkasitti namni tokko qabaataa Oromoodhaati Maammoo Xussoodhaa jedhama. Duraan maqaan dhawu amma maqaan hin dhawa namni narraa tuqu hin jirummaa. Bakka jirutti nagayatti haa ta'u duraan maqaan dhawu niin dhiisa narraa ajjeesan jeeti wanneen maqaa dhawuu dhabeef. Tanaaf Maammoo Xussoo jedhanii ammallee karaa Jabuutii kana wayii qabaan se'a faabrikaa wayiiti. Akkasitti maallaqa qarshii 3,800 na kennee qarshii 3,800 na kennee boo si ajjeesuu deemanii baafadhu jee. Amma nu hidhaanii dhuu tana lakkisaniiti nu hidhaanii dhuu qofaa miti warra gaadee nama ajjeesu sanitti dirqama dabarsan sanillee namuma Oromoodhaa ka OPDO keessa jiruutiitu himee jechuudha gurbaa kana dhageessisee gurbaan kun kana dhageenyaan hadoodee na yaamee hodhoo jee naa kenne maallaqa 3,800 gaafa san doolaara maallaqa guddaadha gaafa san doolaara wajjin wal cina jira maallaqni Itoophiyaadha. Naa kenne uggaasumaan anis waraqaa xiyya baafadde maatii sheekaa Naayiroobii irraa dhufe mi'a muuziqaadhaa ka maatii sheekaa fudhannee Finfinnee gallee makiinaa kontiraata fudhannee Finfinnee irraa kaanee Mooyyaalee dhayne Mooyyaalee hoggaa dhayne nama shaalaqaa tokkootiitu waraana dargii keessa jiru Oromummaan dhiigaa nu simate Oromoodha inni nu simatee Mooyyaalee Gaamboodhaatitti Gaamboo jechuun gama jechuudha. Mooyyaalee Kiiniyaatti achi nu baasee hin usnee ejensiidhaa wajjin illee wal qunnamtii godhee karaa gabaabatti tikeeta akka harkan Indeegee jedhanii xayyaarri xixiqqisheen tokko jira. Indeegee saniin kaanee Naayiroobii buunee Naayiroobii Islii karaa lamaa bakka ja'an qubannee jechuudha. Achirgaa amata 5 achiin tureen. Artistoota keessaa immoo gariin warra hawwisoo dhaabaati jee duraan hawwii uteel keessa Finfinnee keessatti hawwii uteelitti waliin agarsiisaa turre akka gadaa baandii jedhanii. Hoggaachi dhaynu hawwisoo dhaabaa jedhanii achitti wal agarre isaanii wajjin achitti agarsiisa nu yaaman Boorana galaanni buqqaasee gargaarra jedhanii. Anaanii wallise jedhanii annii wallise hoggaan wallise badhaasa barbaachisu na badhaasanii kanatti aanu maadii sheekaa ta'e miinitti sirbinu ka maadii sheekaati. Amma hoggaa faraqaan maadii sheekaa geessu lakkii maadii sheekaa dhiiga Oromootiin harka dhiqate wallisuun ta'uu jedhanii ta'uu jedhan hayi sajarana. Ani faraqaati yaa du'a wayyaanee jalaa bobaa maadii sheekaa jalatti hin bee maadii sheekaa kun yoo waan fedhe balleesse bahuu hin danda'u hin je'eeni lakki hin ta'u aadamati nama seenaa qabu nama akkanaa kana bobaatee jala qabattee deemuu hin qabdu hin ta'uu jedhan boo eega akkas taate. Har'aan booda waliin agarruu nageettiin jeen achi booda gaa maqaballee isaa narratti oofaa turanii jechuudha. Baroota 5 wal jala ganna 5. Ganna 5 nuti. Rakkoo addaa keessa akka turte qubaan qabaatu. Himaa ooluun diles faayidaan qabu jeetiin dhiise malee. Rakkoo baroota 5 akkasi turte. Achirratti Naayiroobii wayita turtan san gaa sirbaas wallatanii turtan. San keessaa tokko gaa sirbii addatti hogguu ka'u. Haa uummanni haa yaadee irra kan ta'e hin quufne Oromoo irraa dhalannee hin qabnu maqaa biraa waan nu qulqulleessee hojjennee hin deemne. Eenyummaa keenya baraa sochii halee isaatirra Oromummaan dhaloota haquu hin dandeessan nurraa. Warshaan jeequmsa baraa ooftuun olola dharaa jiruuf jireenya kiyya Naayiroobii keessatti qafiira ajaawaa jedhanii namni funyaan qabatee keessa deemaa jechuudha. Qafiira ajaawaa jedhanii manuma santu maqaan qafiira jennaan kadiree dhawaa kanaa miti. Maqaa manaati maqaa fooqii saniiti qafiira jedhama. Warra qafiira dura qubatee qafiira jedhaniin. Achi keessatti qafiira ajaawaa jedhama. Namni funyaan qabatee keessa deema ama 5 achiin turee jechuudha. Achuma keessaa hin bee karaa Kanaadaadhaatis barare. Garuu achi keessatti wanni narra mudate hedduudha. Hangana jedhamtee hin himamtu. Kanaadaa gaafa illee isin jala akka dhuftee ifannoo qabna. Ni jirti. Sanillee kaasatti xiyya kaniin gaara mul'ataatitti huccuu waraanaatii fi kilaash uffadhee sirbe michuu baay'ee sirbuma jiru kana namtichi kun nama fixee jira mootummaan Kanaadaadhaa mirgaa hawaasa addunyaatiif dhaabbattee akkamiif fudhattan jechuudhaan gaafii fi kaaseta san dhiyeessaniif sa'a 4 guutuudharraa nu gaafatanii booda ani kaaseta xiyyaas geessee dura gannaqee ani aktiidhaan dalagee nama artiidhaati malee hanqawwee dha'ee nama tokko ajjeesee hin beeku. Jeeni haa deem dhiistana jiraadhu jedhanii na gallakkisan waraqaa eenyummaadhaa taachiisan naa kennanii na gallakkisanii walumaa galatti tana fakkaatti Oromoo irraa dhalanne hin qabnu maqaan biraa kaniin jeen ammoo bifa waliigalaatitti abbaan gaafiin tun deebiin tun kennamteef if beekaa jechuudha. Ceellotti 100%
abbaan deebiin tun kan namteef if beeka abbaan waan san hojjetees if beekaa jechuudha maqaballeessa duula maqaballeessaatiitu akka Oromoon takkanaa fi ilmaan kiyyaan dirmannee na godhanaan achitti. Sanif xiiqii sanirraa firaa xaxame xiiqii sanirraa kan ka'e Oromoorraa dhalannee hin qabnu maqaa biraa uumaan nu qulqulleessa hojjechuun beeynu shira eenyummaa keenya bara kaasee sochii kaleessaatirraa Oromummaan dhalootaa bara haquun dandeessan nurraa warshaan jeequmsa baraa ooftuun olola daraa harkaa haftuun nurraa yaadachuu qabna marti hundeen dhalootaa eessaa abaa'uun eessa dhalate Harargee tusiin riibaan Harargeen qabdu jilba naman dhoysuu bara onnee ilmaan Oromoo Harargeetii bosona ta'ee fi keessa dhalatee golga ta'ee fi keessa dhalatee fudhatama sadarkaa hawaasa addunyaatitti harkatee jechuudha. Deebiin ummata Oromooti karaa dhaabaatiin kennamaa jirtu quubsaadhaa mitii jechuudha. Ammallee logiidhaatiitu jira. Kana dhibbarraa dhibbatti hawaasniinis laalee harka siyaasaa keessa ture, siyaasaa keessa dhalattan, siyaasaa keessa guddattan ammallee yoo laaltanii mul'ataa jechuudha. Akkasitti sirba san itti gallakkisee. Oromoorraa dhalannee hin qabnu maqaa biraa uumaan nu hordofee hojjechuu beeynu eenyummaa keenya bara sochii kaleessaa jira Oromummaa dhaloota gahaa kun dandeessa jira warishaan jeequmsa bara oomnuun olola dara harka haafuu lola. Yeroo inni daa'ima harkaa qabnee dabbisa qabeenya humnaa lubbuun wareega barbaachisa warri kafalee seenaa qoraddaa keessa yeroo nu yaadachiisa. Artist Adam Haruun waa hedduu kaafnee bu'aa bahii dila kana keessa dabartanii as geessanii qabsoon isin taasisaa turtan hawweeta sanitti silaa abdii nama kutachiisu arraas bikka hin dhabne haala yeroo san ilaaltanii gatantartanii kallattii siyaasaan jijjiiran rakkoo yerootiif jennee kaayyoo teenya jijjiirre alagaa wajjin duullee ummata saamaan turre dhiiga ummataa dhibnee biyyee waan irratti hin guurre heera alagaan tumteen ummata yakkamurreen gaafa sanitti kabaja arraa fidde akkasuma qabsootanii lakkii dubbiin tun jabaatte abalu fakkaannaa osoo hin jiin akkasii as geessan galata guddaa qabdan akka kiyyatti akkasii arrallee gaa kabajaanii yaamamtan akkasii qabsoon sochiin isin taasisaadhaa turtan haqa keessaa waan qabdu ingatan tarre haa inni hamma turus numa tura numa qallata malee incitu booddee bikkasan numa gahe arra kabajaa yaamamtanii waa'ee arraan haasawedha. Waa'ee arraan tanaa yaamamtanii fi maaltu isin dhagahame? Hedduu gammachuu guddoodhaan dhagahame biyya mirga dhala uumama waaqaa dhabnee dhiibamnee irraa baane arraan tanaa waamichi nuu godhamee uummata keenyaan hawwisoo afran qalloota dura xurree qaanqee qabsoodhaa dura saayite sanii wajjin biyya tana dhufuu kiyyaaf hedduun itti gammadee warra koo Ismaa'eel Muummakkana warra ka Ali Shabboo warra ka Ali Birraa Doktor Ali Birraa warra shantam shubbisaa nama if qusannaan maletti ummata Oromootiif hojjete artistii cimaa isaanii wajjin dhufuu kiyyaaf gammachuu daangaan qabneetiitu natti dhagahame tasanirra caaltummoo bordoddeedhaa kaasee hawaasni Harargeedhaa haga direedhaa waadhaatitti simannaan isaan nu godhan simannaa dullacha dardaroomsitu waan ta'eef hoggaan dhufe san dullachaan ture amma immoo fuulli qiyyaa'uun ifa lakkaan ifee dardaruu deebi'aatiin jira hedduudhaan gammadee galatoomaan ja'an galanni isaanii bilisummaadhaan ja'a isinilleen carraa kana naa kannuu keessaniif galatoomaa. Takka xumura irratti gaawwanni kaasu amma yaaduma xumuraati wanni si qabnu jirtu waan nu daatu yoo taate malee intalti Oromoo giltuu takka baqa misra jirti biyya Oromoo giltuu seenaa uummata Oromoo keessatti
nama qooda olaanaa gumaachaa ture nama qabeenya illee qabu kaayoon hin jiraadha jeellee nama wal jiraachuu danda'a. Hundeen sirboota keessatti hayyoonni Oromoo gurguddaan artistoonni Qaalii Birraatis haasaadhaa jiran kaaftan. Garuu warra intalti san misra jirti odeeffannoon jiruus ni jira. Maaltu godhamuu fi qaba akka sadarkaa biyyaattis akka amma Oromoo biyya bulchuu jira. Oromoo biyya bulchuun sirruma. Sabab salmoota garagaraa biyya tana jiru keessatti baay'inaan Oromootu baay'ee. Akka. Sirna federaalaa keessa saba baay'ee biyya bulchu. Har'a Oromoon biyya bulchaa jirti. Qabsoon hawwisuun afran qalloo taasisaa turtes duris sabab salmoota garagaraa keessaa qaban. Sabab salmoota garagaraati walii wallisaa turte. Sabni Oromoo miidhan jiru biyya tana. Namoonni beekamu. Har'a Oromoon bakka isin maltu sun harkattee jirti. Haa inni dhokate kun haqa santu isin baase isinis. Qeeroon guyyaa tan qeeroon ganamaa dhalte. Jijjiirama kana fidee jirti. Intala elemoo kutu sanoo maal dhaamnaaf. Fannoon nugee waan jiruunis naatti dha. Gaariidha. An akka kiyyatti akka ilaalcha kiyyaatti akka nama tokkootitti yaamamtee qabsoo abbaan siidhaa if wareeguma itti hafale san firiin qabsoodhaa mul'achaadhaa waan jirtuuf dhandhamuudha qabdii biyya isii deebuu qabdi ammoo bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa Oromoonni alaa keessa dirmachuu fi qabnaan ja'a mataa kiyyarraa jalqabee bakka isiin jirtu sanitti gargaarsi gayaan godhamuu fi qabaa tanumaan dabarfadhaa jechuudha. Yaamamuu qabdi kabajaan akkamma nuti yaamamnee dhufne kanatti yaamamtee firii qabsoon abbaan siidhaa irratti wareegameef san dhandhamuudha qabdii tana gara mootummaatiinis gara hawaasa bal'aatiinis bifa walii galaatitti kabajaadhaan gara biyya isiidhaa deebi'uudha qabdi ammoo san duratti namni hoggaa yaamamu waan deemuun barbaachisaa qophii nama barbaachisa saniif Oromoonni ala jiranii fi Oromoonni biyya keessa jiranillee gargaarsa gayaa akka godhaniif hin barbaadaa. Hawwisoo afran qallooti wajjin as dhufuun seenaa haleessa ilaal qeyroo ganamaa jaamte san qeyroon ganamaa san qeyroo guyyaa dhaluun seenaa qabsoo hawwisoo afran qallooti waldaya afran qallooti fi hawwisoo afran qallooti. Manguddoo jira afran qalloo keessa. Afran qalloo jechuun tun gosa afran qalloo osoo hin ta'in ummata bal'aa jechuudha. Oromoo jechuun waan dhorkaa taatee fi maqaa afran qalloo jedhutti fayyadamanii uumaman. Fincila diddaa gabrummaati afran qalloo katti uumame. Waldayni Maccaa Tuulamaatti sanuma akeekaaf kaayoonsaa ammoo as keessatti seenaa olii gabbutuudhaatiitu jira. Wanni kun sirrachuudha qabaa. Saniif hawwisoo afran qalloo ta dursan qabsoo ifachuu dhabdee har'a baakkoraadhaan tirachaa hoggaa isaan dhufan artistoonni amma jiran san caalaa qabsoo amma finiinaa jirtu sana cinatti hirmaatanii qooda hawwisoon afran qalloo kafaltee olitti dirqama bahachuudha qabanii hin jaa bifa walii galaatitti. Egaa akkamitti tan kabajamtu daawwattoota keenya sagantaa keenya egaa tan artist Adam Haruun waliin taasifne kanumaan goolabna. Artist Adam Haruun waamicha keenya kabajanii yeroottis bakkaa fi yeroottis dhaggeeffachuu argamu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'ee isin galatooma. Ayye isinillee carraa kana naa kennitanii dirree TV'n naa feertanii gaafii adda addaa tan seenaa tiyyatti dhaabbattuu fi seenaa uummata bal'aa Oromoo dhaabbattu irraa na gaafachuu keessaniif hedduu galatooma galanni keessan walabummaan ja'a. Ayyee galatooma. Namni nama tokkee ta'uun miidhama yaada taayitaan gamtooma nafaa surreen tokkooma jiruun waldaamni ama waliima waliyaama waliidama. Guyyaadha qaba marri gamnaa fi gowwaan nama ikkan dhabu hinuma ifuma wal tuffannee akka wal gadi hin galle namni nama wal tuffachuun miidhama.